Hello, akkam jirtu nagaa keessanii nagaan iddoo jirtanitti isiniif haa ta'u hunda keessanii fi namoonni nan beenne ani Fitsumin jedhama. YouTube koo kanaa fi aaraa kan taatanii ani Fitsumin jedhama. Akkam jirtu hundi keessanii iddoo jirtanitti haalli hundumtuu gaariidha isiniin jechuun barbaada. YouTube koo kanaan dura ani hojjedhe irratti laayikii, sheerii, sabskiraaybii warri gootanii baay'ee guddaa galatoomaan isiniin jedha. Yeroo darbesii waa'ee rifeensaa irratti isan hojjedhe irratti baay'een keessanii baay'ee jaallattanii guddaa galatoomaan isiniin jedha. Arras kunoo akka kanattiin manuma koo keessattidha jechuudha kan inni hojjetadhu. Kanaaf isinis hojjetadhaan isinii jedha. Har'a immoo waan ani qabadhee dhufe tokkotu jira. Innis inni yeroo baay'ee wantoonni akka ciqilee keenya kanarraa jilba keenyarraa yeroo nu gugurraacha'u akkamitti gogaa keenya isaan iddoo nu gurraacha'u sana balleeffachuu dandeenya isa irrattidha kan inni qabadhee dhufe. Isaaf immoo maal faatu nu barbaachisa isa ofirraati isa nu iddoo nu gurraacha'u sana bifa isaa duriitti deeffachuuf immoo maaltu nu barbaachisa isa jedhuufi ni qabadheen dhufe. Tokko kanadha. Kolgeetii isattiin ilkaan keenya godhannudha jechuudha kuni. Darbee immoo loomii nu barbaachisa. Loomii fudhannaa. Tokko immoo beeking soodaa kana nu barbaachisa jechuudha. Kana beeking soodaa kanaa fi kolgeetii kanaa fi loomii kana qodaa kanatti godhadha jechuudha. Beeking soodaa irraa fuudhee kunoo akka kanattiin qodaa kanatti godhadha jechuudha. Si'a tokkoof kan nagahudha kan inni godhadhu ani. Maaliif o'aama isaa godhatanii ittiin qulqulleeffachuu wayya sababii ta'eef. Kanarraa immoo kolgeetii irraa immoo ittiin godhaa jechuudha akkasitti. Isa booddee lamaniin qopheeffadhe kana loomiin qopheeffadhe ittiin godha jechuudha kanatti. Isa booddee kanaanin akkasitti waliin maka. Inoo machaa baay'ee. Sirriitti kolgeettii fi lamanii fi beeking soodaa kana waliin maknaa jechuudha. Isa booddee maalin godhaanii kunoo isan waliin makadhe kana loomii kootti godhadheen iddoo na gurraacha'e irra ittiin qulqulleeffadha jechuudha. Daqiiqaa 10 sirriitti sukkuumuutu nurra jira.
iddoo nu gurraacha'e sirriitti sukkuumna jechuudha. Jilba keenyarras akka kanaa bobaan keenya jalas nu gurraacha yoo ta'e akka kanaa. Isa booddee akka kanatti ergatti sukkuumne booddee karaa daqiiqaa 10 ofirra tursinaa jechuudha. Ergattiin sukkuumne booddee kana daqiiqaa 10 ofirra tursinaa. Erga tursine booddee immoo keessaa miiccanna jechuudha. Daqiiqaa 10 erga ofirra tursine booddee irraa miicinaa. Kanaachi daqiiqaa 10 booddee walitti deebinaa jechuudha. Deebi'een dhufa daqiiqaa 10 booddee dhiqadhee deebi'een dhufa jechuudha. Amma dhiqadheen deebi'ee jechuudha. Dhiqadheen deebi'eessa booddee fooxaa fudhadheen fooxaan ittiin qorfadhuudhaan inni ofirraa qorsaa jechuudha. Isinitti argama taanaan iddoon gurraacha'u kuni gadhiisaa deema. Kun immoo guyyaa tokko lamaan gadhiisatu hin taane warri garmalee gurraacha'us jira jechuudha. Warri garmalee gurraacha'u suni walitti fufiinsaan guyyaa 2 guyyaa 3 walitti fufiinsaan godhatanii jijjiirama isaa arguutuu danda'ama jechuudha. Isa booddee erganii kana godhadhe booddee kunoo kanaan dibadha. Kun akka kanattidha. Iddoo gurraacha'u kuni hin gadhiisaa jechuudha. Kanaafi walitti fufiinsaanii godhannee akka fayyadamnu isiniin jechuu barbaada. Kanaachi nagaa naaf ta'a. YouTube chaanaalii koo kanaaf aaraa kan taatanii laayikii godhaa, sheerii godhaa, sabskraayibii godhaa. Subscribe gochuuni maatii ta'aa nutti dabalamaa isiniin jenna. Baay'ee galatoomaa. Viidiyoon koo har'aa kana fakkaata. Akkamittiin wantoota harka keenya gurraachessan ciqilee keenyarra kan jiru, jilba keenyarra kan jiru, bobaa keenya jala akka kanattiin loomii fi beeking soodaa fi kana jechuudha. Kan ittiin ilkaan miiccannu kanaani walitti maknee loomiidhaan ittiin sukkuumne akkamittiin akka ofirraati iddoo nu gurraacha'u sana ofirraa ittiin bifa isaa duriitti deeffannudha. Akka kanattiin bareedina gogaa keenyaa eeggannuun isiniin jedha. Baay'ee guddaanaaf galatoomaa. Subscribe gochuu hin irraanfatinaa. Viidiyoo koo kana yoo jaallattanii laayikii godhaa, sheerii godhaa, subscribe godhaa. Baay'ee guddaa galatoomaan isiniin jedha.
baay'een isin jaalladha. Bye.